waaqayyo si waama owwaad kan jedhu barachaa irra lakkoofsa tokkoffaa waaqayyo gaafa nama waame mallattoo waaqayyo nama waameef nama waamaa jiraachuusaa maal ayenne tokkoffaa waaqayyo akka safoo wattu waan barbaaduuf maal godha yeroo silaata yeroo silaachuu lakkoofsa tokkoffaa baranneera owwaachaafin jira waaqayyo na waameera nan beeka naa galeera qalbiin diddiirra akka bara Yohaannis keessa dhaqanii cuuphamu dhaqanii qalbii diddiirra hundoo goggorre jedhu malee akka ijoollees qawwaa dhaqanii seexana of reebisan owwaachaafin jira ka jedhu owwaachaafin jiraachuu kee mallattoo ittiin beektu tokko owwaachaafin jira waaqayyoodha dhuguma waaqayyo na waameera owwaachaafin jira kan jettu immoo mallattoo ati waaqayyoof owwaachaa jiraachuu kee ittiin beekamu keessa tokkoffaa maayinni in ergamtaaf in ergattamiti in kadhattamiti in ergamtaaf yeroo kadhattu waaqayyoof kadhattamiti in ergamtaaf si ergata waaqayyo si ergata memme in ergamtaaf sa jedhu kana waaqayyo maaf nama uume si ergachuudhaaf mee Maatiyos 28 18 amma 20 kan jedhu gabaabsine obboleessa keenya wallee naa dubbisu Yesus immoo gara isaaniitti dhiyaate. Yesus Kristos dhufee gara isaaniitti dhiyaate. Gooftummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irratti naaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiin. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiin kan ilmaan kan qulqulluutiin. Fura qulqulluutiin isaan cuuphuudhaan. Saba hundumaa maal godhaa? Bartoota koo godhaa baqa. Saba hundumaa. Damee sararamaatu jira neera qottoo jira akka isaan muram cuuphamanii qalbii diddiirratanii duuka buutuu koo akka ta'an dhageessaa raaji dhageessaa paaster nalaan hin jenne dhageessaa hin jedhe geggeessoo dhaga'aa jirtu barsiisaa cuuphaa maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluutiin cuuphaa sanbooddeeoo duuka buutuu keessan godhadhaa biriirraa nyaadhaa hin jenne duuka buutuu koo godhaa. Make true disciple. Duuka buutuu koo dhugaa godha. Kan garaa ga'ee nan dhim. Kan garaa ga'ee nan gan. Kan haalaa jedhee faayidaa argatee nan gan. Duuka buutuu koo godhaa. Duuka buutuu koo godhaa. Kan jireenya isaa keessatti anaan nan buuf. Argamee kan dhugamu. Barsiisaa dhaqaati. Hergamaaf jechuudha. Si ergata waaqayyo. Eessatti si ergata? Iddoo dhattee baankii galtee hojjettu miti. Iddoo itti ofii keetti gubboo kaffalteetti hojii argattu miti. Tideeba iddoo dunni jirutti. Sabni numtuu kan kooti nagalaa badan malee. Sabni numtuu kan kooti nagalaa miliqan malee. Cuuphaati. Barsiisaa cuuphaa ittima karaa dhugaa jireenyi Yesuus. Isatti kana manu hundumtuu jireenya bara baraa qaba. Dhaqaa barsiisaa maal barsiisa? Ewangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 dubbifna. Dubbifna Ewangeela Yohaannis boqonnaa 14:6 yeroo dhaqnu dhaqaa maqaa abbaa ilmaa qulqulluutiin cuuphaa maal barsiifnee cuupna maalitti himnee cuupna maal duree nuti nama barsiifnu maal bara kana keessa dhaloonni maal barsiisanii cuuphaa jiru dhaloonni cuuphamanii morga cuuphamanii booddee ijji isaan irraa argamu immoo maal fakkaata maal beekuu akka qabu namni. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedheera. Yesuus akkas jedhe eenyumtuu gara abbaa dhaquu barbaada yoo ta'e kana sadan beekuu qaba. Hoduu bichaa otoo hin taane lallabuu duwwaa otoo hin taane waldaa dhufuu duwwaa otoo hin taane karichi dhugichi jireenyi karaarra deemanii dhufan dhugaan beekanii dhufan jireenyi bira jiraatan jireenyamu ana karaan isa dhuma dhugaan isa dhuma jireenyi isa dhuma. Eenyumtuu anaan malee gara abbaa dhaquu hin danda'u kana baruu qaba namni akkatti birrii kennu akkatti zayitii bitatu isa kana miti namni baruu kan qabu akkatti bulu hangee dhaqu akkatti dinominashinii waldaa kana dhaqu miti namni saba koo dhaggeeffadhu agalgaa'ota dhaggeeffadhaa maal sii godha sabni kumaatamni mana keetti yoo dhufee namni maal si fayyada siin maal godha abbaa qabeenyaa addunyaa dhufee waldaa keetti yoo gale maqaa si balleessa malee maal fedhe biddee yoo ta'e tokkittuma nyaatta biddee saree nyaatu saalbaajee shangulliitiin uffatu sin dhorkatu waaqayyo dhaloonni baddurii akkamitti waaqa akka ta'e lam beekuun nuti jiraata barsiifnee kan cuubnu karaa dhugaa jireenya isa ta'e Yesuus
Isa nu jedhee salphate Yesuus. Isa nuun du'a karaa addaan nutti dhufe jedha nu baasuudhaaf nuu du'e Yesuus. Sabni bareedu. Kana barsiifnee cuubna. Dhaloonni kana baruu qaba. Maal bare akkatti nama hamatan, akkatti maqaa nama balleessan, akkatti agalgoota maqaa balleessan bare sabni bara kana. Afuura joor miti. Sammuun deemuun beeku miilaan deemuu bara. Sammuu shafaafate dhaloota. Kana barsiisaa. Yohaannis 14 dubbifne. Ba dhugaan jireenya karaan Kiristoos akka ta'e erga barsiifne kana bareedna namnaa cuubamu. Qondaalli Itoophiyaa sun kanuma baree cuubame bakka waan biraa miti. Dhalootatti gaaffii naqina. Akkatti heeruman, akkatti fuudhan, akkatti dhalchan, akkatti hojii argatan miti. Isa akkattuu bara namni haala jireenya irraa hin bara nam. Waan kolfaa kun dhaggeeffatu sitti maal jira? Kuni lallabaa gaammata. Kamtu lallabaare? Kan kee lallabaare? Isa shaarbii namatti afarsaa ol ta'e galtu. Mallattoo Waaqayyoo hojjechaa jiraachuu keessi eeggata Waaqayyo. Of ergita miti. Maduree mataa kee biyyatti lallabin. Torban tokko kan galatti akkatti ittiin faayidaa argatanii furaayina sirraa. Si ergate Waaqa si ergate. Qullaa'e. Ergamichi dhufee Isaayyaasiin qulleessa si qulleessa. Eenyuun ergadhaa laata? Ennaa ergamtu eenyu bakka qulleeffamtu beeki. Isaayyaas boqonnaa jaatti eenyuun ergadha jedhe. Macaafa faarfannaa boqonnaa 4 gubbaatti gatate. Eenyutu waan gaarii nutti agarsiisa jedhu baay'een isaanii. Namni waan gaarii baruu barbaada. Gaariin Kiristoosi. Maduree keenya jijjiiran. Kana malee baasiriin taasifate, kana malee raajiin taasifate dhiisi. Kana malee uummanni qe'ee dhufti dhiyootee dhiisi. Tooftaa ittiin nagaddu. Tooftaa ittiin arrabamii of tubitin. Namni harkasii reebuuni bara baraan reebamuuf saaxila. Waaqayyotti hafuu sii wayyaa. Bara sadhumaa keessa bari sodaachisan tokko kan dhufu beeken namoonni barsiisaa gurra isaaniitti tolu waan isaanitti dhaggeeffachuu jaalattu jedhamu. Fedha nama lallabiin fedha Waaqayyo jiraadhu. Fedha Waaqayyo jiraannee dabarraa. Yoo dhugaa dubbatti akka waldaa Filadelfiyaa duubatti hafuu dandeessa, dadhabaa ta'uu dandeessa. Garuu gatiin kee guddaadha Waaqa biratti. Gatiin kee Waaqa biratti guddaadha. Gatiin kee Waaqa biratti guddatee nama maal sii godha? Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Dhaggeeffadhu masii qayyattu yoo ta'u. Dhaggeeffadhu si fayyada. Ennaa Waaqni si ergatu waan barsiisuun maltu sitti hima. Karaan dhugaan jireenyi isadha. Yesuusidha. Yesuusin beektuu deemu maal taasisti fakkaate? Yohaannis 3:16 mee dubbisi. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Dhaga'i Waaqayyo tokkicha ilma isaa kenneef namni ilma isaa beekuu qabachuudha. Biyya lafaaf kan kenname. Kan biyya lafaatti hin jaalatame birriidhaan miti warqiidhaan miti ilma isaa kenname haleluuyaa ilma isaa sii kenname ilmi isaa karaa ilmi isaa dhugaa ilmi isaa jireenya tokkicha ilma isaa amma kennuufitti ardii torba hundumaa jaalate Ameerikaa jaalate biyya qabeenya qabdu kan bishaan jaalate miti biyya lafa hundumaa jaalate ilma isaa amma kennuufitti eeshi maaliif kenneef ilmi isaa immoo maal Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee. Ilma isaatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee akka baduu miti. Lakkoofsa tokko fa'aa keessatti Waaqayyo yeroo siilatu keessatti maal jenneera? Bara baraan iji sirratti argameen jedhee abaare. Ilma isaatti amante ija godhattee jechuudha. Karaa dhugaa jireenya ta'uusaa beekata yoo ta'e ija godhattee jechuudha. Bara baraan akka jiraatuuf. Lafarra sinjiraatta Waaqarra sinjiraatta haleluuyaa. Ati nama biyya baay'ee qabudha. Asitti sinjiraatta ati jiraatta. As nama faana jiraatta Waaqa faana jiraatta. Achi immoo Waaqa duwwaa wajjin jiraatta. Congrats, you are great man. Waaqa Waaqayyo si ergata. Yeroo Waaqayyo si ergatu lallaban baay'isiin. Inni ettee kitaaba kukuutiin tindabatiin kitaabat. Birrii biteem. Birrii biteem. Ofiin bittu birrii waldaa hiyyeessaatan bittaa hante. Dhaggeeffadhu. Tola buufatta waan ta'eef asirra miidiyaarra qoosa sitti hin fakkaatiin. Si ergata yeroo inni si ergatu madura inni si ergatee beeki. Maaf na ergate maal na ergatee jedhi. Ilma isaatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa haa qabaatuufidha. Ilma isaatti kan amanne immoo maal ta'edha? Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyya lafaatti farachiisuudhaan miti. Biyya lafaa isaan haafayyuuf. Biyyi lafaa isaan haafayyuuf malee. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan haafayyuuf malee isaan farachiisuuf miti. Nama baay'ee immoo
isaanitti faradama itti amanuu dadhabee otoo dhaga'u otoo jiraatu itti amanuu dadhabee ittiin itti faradama. Madureen baay'isiin si haa eebbisu waan madureen baay'isiin waan an lallabuun dhabee hin jedhin ergaan naan dhufnee hin jedhin ergaan ni kan keenya dhufeef dhiisee hin qabu. Lissaan haasa'uu hin qabu yoo raajii haasaanii damballaqa cabsa malee hin ta'u hin jedhin. Konfiraansii waamamtee ayyaana irraa sirrii miti riivaayivaaliin hin turree seexaniin iyyinee hin jedhin. Bara kana amma seexan iyyuu caala amma galga'oonni iyyantu caala amma sabni iyyantu caala. Maduree kamtee si harkaadhuma. Madureen wajji si ergee waan maal godhataa kun madureen kennumu maal lallabde beektaa Yesuus karaa dhugaa jireenya isaan malee homtuu kana abbaa dhaquu hin danda'u. Kanuma lallabi muudiin qabdu yoo ta'e suufiidhaan muudii godhadhu. Kana lallabi dhiisi. Madarakii abbattee nan beelee nan dheebodhutti hin faarfatiin kiboordii keessa dhokatiin maayikii keessa lallabni kee kanuma. Abjuun kee kanuma. Kana duwwaa lallabi dulloomtu hin haarofta. Kana lallabi duwwaa kaata. Waaqayyo abbaan inni qottoo baatee dhabee nu bara ta'u. Kan inni nama muru kanuma nurraa dhabe. Ilma koo sii kennee fayyuu diddeedeetu si mura. Iji waaqni sirraa barbaadu ilma isaatti amanuudha. Karaa dhugaa jireenya ta'u karaa deemsa harkaa badu dhiisu miti. Isa biyya lafaa yoo ta'e hojjettee argatta dhamaatee dafqitii argatta. Si argata waaqayyo. Si ergata ergamiif kun mallattoo waaqayyoof owwaachuu keeti. Mallattoon nama waaqayyoof owwaatu kana. Erga isaaf owwaatte, erga isaaf ergamte, erga isaaf jiraatte bu'aan sammuu maayin. Aljenneetuma dhabaana namnuu faabirikaa keessa hojjettee diriji tokko jettee namoota nyaatti. Agalgaayin nama gad ta'uu hin qabu. Agalgaayin hiyyoomuu hin qabu. Agalgaayin wallaala ta'uu hin qabu. Agalgaayin nama baranne ta'uu hin qabu. Isaaf hin hojjenne taanaan akka qaayal joortuu si godha. Nyaattee jiraachuu waamicha qabaachuun ibsu dhaggeeffadhu. Yeroo isaaf owwaatte. Yeroo inni sii kennete yeroo sii gale. Isaaf ergamtee mata duree keessa ta'e Yesuus gaafa lallabde. Bu'aa sammuu maali? Lakkoofsa lafaatti wal agarru. Yoo dandeessee achi keessi yoo duuteef chaa'u yoo jiraate wachii wal tola gara miteera sadaffaa gubbaatti bu'aatti isaaf ergamuu keetiin si barsiisa maana laalaa kun.